ijoollee si ana ajajatan namaan ajajaman ergaa namaan naqan. yaa bara keenya ol jenneetu ija keenya maatii keenya ilaallu turre. yaa bara maal godhu baraaf sareen kasasan jedha Oromoo yoomummaa guduru. Ijoolleen si anaa ergatanii ergaa namaan nattu. Mana keessatti nama haara namaan galfachiistu yookaan alatti waan ta'e namaan hojjettu. Yaa ijoollee bara kana akkasumatti naafaa jiraatan fayyaadhuma isaanii naafaa ta'anii waan godhaa miti silattu waan fayyaadhuma ta'uu isaaniiti. Fayyaadhuma naafaa ta'anumaa miti. Qo'annaa jedhu isaanuu sa'aatii 24 qo'atu sa'aatii 24 qo'annaadhuma jedhu. Haa ta'u barataniituma iddoo gaarii ga'uudha waan. Yaa kiyya bira deemuu waan barbaadee fi harmeedha waan hundumaa hojjechuu hin qabu. Dura yoon qo'achuu baadhes harmeen nan qo'adhan jedha gaafa ishee waan ajajattu. Har'a garuu hojii hunda isaa uffata isheen hojjetu sana akka fuudhee miica waan mana keessa jiru hunda isaa hojjetee xumuree deemuun barbaada akka isheen ishinaa jettee na ergituuf jechuudha. Biyyaa tiyya bira deeman jedhaani kaa. Amma kanaafuu dhaqeetti mun qaba harmeetti. Harmee hojii hunda isaanatu hojjeta. Hunda isaa waan mana kana keessa jiru hunda isaanatu hojjeta. Anatu hojjeta hunda isaa waan tokko rakkoon qabu. Harmee ko si gargaaruu qaba. Si gargaaruun ikkoo dirqama booti. Duraayyuu kana si gargaaruu diduu fi nan qo'adda jedheeni. Nan qo'adda garuu dhuguma bakka har'ammoo dhiisee si gargaaruun qaba. Guyyaa tokko siinii si gargaaruun qaba waan hin jedhee murteesse yeroo hundumaa immoo hojjetu hundumaa si gargaaruun qaba. Midhaan qabaan gargaara. Gaafa isaan na erganii kaan hiriyyaatii bira deemee achitti fataachaa oolee gaafan galummoo qo'annaa. Daftara koon qabadda dhaqee kitaaba koo qabadhee taa'ee nan qo'addaan jiran gaafa isaan na ajajatan. Obbolaan koo warri gurguddaa yaa hojjetanii maal isaan maallaa hojjetu nan hojjedha. Amma garuu haadha kootiin nan hojjedhaa waan hundumaa sin gargaara jedheeni ishee garaa laaffifadheen isheenoo silaa garaa laafte harmeen baay'ee garaa laafte gatitee garaa laaffifadheeni deemuu qaba akka isheen tole jettee na ergituuf jedhee hojii hundumaa nan hojjedhan jedhan har'aaf nan hojjedha waan hunda isaa maaliif deemuu barbaada waan ta'eef waan hunduma isaa hojjedhee xumure isaa booddee baqa. Karaa imala foon jedhaa jechuudha. Maal fa'aan jedhaanii kamittiin garaa laaffifadhaa. Wajjin hojjedhaaf jedhanii irratti baruu dandeessamu maal jedhaan maal itti dabala. Hayyii soomni kun immoo kam jibbisiisaa. Narkaa badii waan hin jedhu hiriyaa kootti bilbileen gaafadha bakka akkamitti akka narkaa booshii gaafadhe isheedhaan akkattaan dhufu mala naamaliin jedhaan hojii hunda hojjedhe ergan xumuree booddee akkamitti akka itti mushii gaafachuun qabu. Akka mushii gaafadha malee immoo waan hin jedhuun beeku narkaa babbada dubbiin sobaa kun silumaayyuu sobni silumaas hoo waan ta'eef namatti ulfaata keessattuu immoo haadha ofii sobuuni. Ganama keeffata ijoollee koo kana miicetana waan hunda xumuree dafee ijoollee kooti nyaata fa'aa hojjechuun qaba. Godha ijoolleen koos naan ajajamtu isheetti isheen ajajamte immoo kun uffata kana faana miiciti. Silaa biddeen afaan tolchan ture miti. Mana keessan hojjedhaafin ture. Horiin tokkos yaa'an iddoo isaan itti goranuun beeku yaada qabu. Mucaan isa dhiiraa sannaa wayyaanii naaf ajajama. Mucayyoo isheen kun yeroo hundumaa nan qo'adha itti. Maaluma godhan jedhani maaluma godhashi. Maaluma naaf wayya. Dullumnis dhufte. Walli kokkoon coorte. Maali yaa dulluma hin bareedda garuu baay'uma bareedda. Mustaawaniif kakka.